Singgitan akkamitiin gara addunyaa aartii yookiin gara weelluutti dhufte? Wareegamuu wajjin. Hacaaluu yeroo hundumaa fakkii godhatteeti kan
gara addunyaa aartiitti dhufte jechuudha. Gara fuulduraatti maal hojjechuu barbaadda? Hojii aartii. Hojii aartii keessa wantoota akkamii irratti bobba'uu barbaadda? Wantoota aartii hunda keessa jira. Uummanni Oromoo yookiin namoonni maal bukkee akka dhaabatan barbaadda? Akka meeshaalee muuziqaa na shaakalchiisan. Meeshaalee muuziqaa shaakalchiisuu qofa osoo hin taane mucaa kanaaf wanti guddaan hin malaaf. Yoo mucaa kanaaf haamilee taane hojii guddaa hojjisiisuu hin dandeenya. Aartii Oromoon jaallatu miti. Isa kanaaf mucaa kanaaf bukkee ogummaan qabu as keessa namoonni gurguddoon jirtu ogummaa qabdanii namoota hojii wal barsiisuu haa ta'u sagantaawwan gurguddoo irratti mucaa kana afeeruu haa ta'u namoonni mucaa kana bukkee dhaabachuu barbaadan mi'a tokko haamilee keessa mirkaneessaa. Waan humna baay'ee nama boonsuudha. Daa'ima ola deemaa kana bukkee dhaabbachuudhaaf kana qofoo miti. Namoota hedduu bukkee kan dhaabataa jiru. Dhaabbanni beeksisaa masara dhaabaa daa'ima kanaaf hojiin hojjetu keessatti jalqaba kana bukkee dhaabate tumsuudhaaf qarshii 50,000 laatee jira. Haal tokko haamilee keessa naa kennaaf.